maaloo inuma albaaneem dhugaa waaqayyo dargaggoonni keenya inuma albaaneem. Namni ayyaana waggaatti birri tokko kiisiidhaan boorsaasaa keessa birrima tokko hin baatu. Namni nama waamus hin jiru abbee biyya kanaan hundumtuu hiyyeessa ta'ee wallaallee hundumtuu nama bukkee darba maaloo. Buleessoo kam? Meeqa itti kana ayyaanaaf barbaadeen meeqa itti gadiisaas? Maafi deebii kana. Haali haasaan gaafa booda kumaaf dhibba lama. Maal kaa silaa Daani kaa tisi kaa mee kinoo dhukuu abashaan ni jiru mara jennee waa ta'eef. Ayyaana waggaas ta'een amma akka ittiin dabarsan ayyaana waggaa hillimoof godhu. Gammachuu. Man, gammee man, maanni gammeen? Gammee koo. Gammee akkam jirta nama badee dhugaa waaqoo baay'insi barbaadaa ture ayyaana waggaatti malee immoo sin argusayyuu. Ati gaafa ayyaana qofa na barbaada gammee jecha. Gaafa ayyaanaan siif gammeedhaan. Maal ayyaana qofa maalin si barbaada? Ati nama ayyaanaatti indaan qommoo baay'ee ajaa'iba bittee dhugaa waaqayyo ayyaana waggaatti baay'ee. Ayyaana waggaatiif hin binneen. Indaan qodhantuu tokkotu mana jirti qofaa buluutu na dabbaree jedhe. Indaan qottiin qofaa buluun natti toluu didennaan ishee dhaabin bitee malee. Ishee manaatiif bittee. Ishee manaatiif hin bite malee nyaachuun miti. Ishee meeqaadha kormichi? Meeqaadha lukuchi? Utuu si gurguranii immoo hin dandeessee bitaati kan. Utuu si gurguranii. Gaafa ayyaanaa isa ol ture ayyaana akkam? Gaafa ayyaanaan koyyee facceen naqa. Koyyee facceen naqaan. Koyyee facceetiin namni waame gaafa ayyaana mana hin jiruan. Mana hin jirtanii malee utuu mana jiraadde. Tu shiroo wayyoo jiraate si waaman ture gaafa gaddu shiroo wayyoo jiraate. Burtuqootti buusne si ergina. Kormaa ayyaanaaf hin binnee reesin. Ayyaanaaf hin binnee indaan qotee dhaltuu. Koyyee faccee deemtu ture. Koyyee facceen deemee. Dhugaadhaame. Dhugaa. Anummoo isin waamuudhaaf koyyee faccee dhattu isin. Maal godhu ree? Falan qabu gaa filaa si waaman ture. Falan qabu wanti godhamu hin jiru. Falan qabu. Nagaa rakkina qabu gaa gamme. Wanti godhamu hin jiru gaa. Rakkina qabu. Maal silaa gaafa ayyaana namni waama qaban silaa dhuffataa silaa. Maal kormaa kan amma haadhoo maa bitte kaa? Haadhoo waan oofofsitu dhabde moo? Waaqayyo sirkaa buusu maalan jedha waan biraa. Waaqayyo sirkaa buusu namicha naan. Akkam baane immoo. Waggaatti si arganii nama qaxxaa. Wantu nama waaqa sodaadhu maaloo waaqa sodaadhu ayyaana waggaatti si iyyuu nama nan dhokse nama meeqatu qirca fudhanna deemaa raadaadha wantu maaloo dha waaqayyo. Adaraa seenaa kuntu namicha nan. Waggaatti si argee nama qaxxaa nama dha waaqayyo wantu. What do I do? Namni obboleessu siyyuu waggaatti arge
Si wajjin argee fa'aa waggaatti si argadhe si nyaachuuf iyyuu waggaatti si argaa mana baqatte mana namaa dhitta. Xinnoo maseen qaaduu ta'ummati maal anaaf hin yaaddu nama meeqatu hin nyaannaa naan jennaan si dhokse. Akka nama sangaa qabatee akka nama sangaa bitateetti si abdadhe. Sata akkas na gootu dhoqqee keessa na kaachifte si abdadhe nama meeqa dhokse mana namaan deemaa koyyee facceetii namni na waamedheen si dhokse. Koyyee facceen naqaa namni meeqa si nyaachuu dhumnaan. Ati immoo bakkee keessa na kaachifte. Siin godha gama billaa qara qabuunan sirraa kaasa. Siin godhaa qoy. Jesus. Billaa qara qabuun fidee dhufa. Siin godhaa qoy. Siin godhagaa amma bakkee keessa na kaachiste mandara keessa na kaachiste si barbaacha booleen bahee piyaasaa dhaqee buraayyuu dhaqee sanii nanne si duukaa fiigu. Siin godhagaa. Gooftaa koo Yesuus eessa lixe maaltu fudhata? Wayyoo daangoo. Wayyoo daangoo. Wayyoo daangoo. Indaangoo ko. Maaltu na jalaa fudhate indaangoo ko. Ayyaana waggaatti bisa duwwaa nafta. Waan tokko hin qabu nama meeqaan dhoksa. Hin dhufinaan jedhe nama meeqaan. Nama ayyaanatti indaanqoo immoo baay'ee ajaa'iba bittee dhugaa waaqayyo ayyaana waggaatti baay'ee. Ayyaana waggaatiif hin binneen. Indaanqoo dhaltuu tokkotu mana jirti qofaa buluutu na dabbaree jedhe. Indaanqoottiin qofaa buluun natti toluu didennaan isee dhaabin bitee malee. Ishee manaatiif bittee. Ishee manaatiif hin bitee malee nyaachuuf miti. Ishee iyyuu meeqaadha kormichi? Namitti ishee sila mana ayyaana waggaa si bira dhufa naan jette na hordofee dhufee fudhate beeka. Isheen na hordofe. Sangaa bitate deeti miti ammas sangaa bitate akkam nyaata wajjin nyaannattee fudhatte miti. Beeka dhaqeen gaafa. Dhaqeen gaafadha. Siin shakkee ergaa namatti miti kan nagaafate sitti indaanqoo kan fudhatee deeme sii miti. Maal taatee namichu? Gammee maanneeti waan akkasii nama hojjetudha moo asan jira miti asitti na argaa jirta miteeti? Si bareera. Na dudduuba deebitee dhuftee indaanqoon korma dhaltuudhaaf bitee fudhatta. Yeroo waan akkasii hojjedha. Ani nyaachuufan bite seete indaanqootu qofaa ta'e mana qofaa ta'uun ishee immoo gaarii miti. Wal ajedhan jedhee hin fuudhe malee ani nyaachuuf hin fuudhe siif fuudhe indaanqoo kottu. Maal taatee gammee nama waan akkasii hojjedhu moo? Amma indaanqoo siif fuudhe situ na rakkatti ilaalaa. Ani miti kan fuudhe isaa akkas godhee kan dheeresse si. Lukkuu ishee manaaf fuudhe yooman fuudhe ishee manaafan fuudhe. Waa meeqa jala ilaalaa ol qabdee achi ilaaltee ilaala saala seefa na gaafatte miti saala see. Maqaa ayyaana waggaatti maqaa nan balleessin nama ishee birrii tokko bakkiisii keessaa hin qabnee toofuu waa fuudhe taate waan akkasii nama hojjetudhaan. Jireenyi kee badeera indaanqoo koo duukaa baddeetuuf jireenyi kee. Maalaan badanna godhuu jireenyi koo. Indaanqoo koo moosii malee namni tokko fuudhe situ na gaafatte. Akayya furdaa yaara maala. Indaanqoo kee miti. Maraatee namichi kun. Maqaa Yesuusiin. Eesalitti indaanqoo koo fudhate eesalitti eessa haala kanuma keessaa tokko fuudhee deemuu laata.
Sammuu kan koo dhiira. Hin fuudhu kan namaa immoo. Akkam taate? Hindaanqoo goos nan dhabe. Sirkaa beekumsa. Gurbaas nan dhabe. Ayyaanas nan dhabe. Sirkaa ba'e. Tokkoyyuu nan dhabe. Hin jiru lafa ni as keessa bu'ee ta'ee as keessa bu'ee ta'ee hin dhabe. Maal mucaa baala geen akkasii? Ani immoo suma hin shakkee ture. Maala shakkita maal kisima jedhamuun? Ani tarii suma tuuba kana gaafate waan ta'eef suma fudhateen se'e. Maal isaa bayyoo? Tokko deem. Hin sokki lafa ni lixee hin dhabe. Maaliin godha gawaariin godhu qabu. Deemtaa? Maaliin godha rek. Deemuufi? Ayyaana soo nan dhabe. Ayi si galaafatti ka mucaan. Maal ayyaanaa maali dhabde ayyaantu jiru dhabde. Ani mee Maal akkamitti argaa baatee? qananiisaa bakka reessa kutaa talabbaatti jedha barraa barachaa turre. Isa kutaa ture faa. Anuma Maaloo? Maaloo? Inni nas erge. Obboleessa. Anaadha moo? Maanni namicha wajjin kee walirraa kaasaa jirtanii. Wal beena namichicha hojii wal beena beektaa? Indaanqoo bitee galeetu haaroo faan bitee galee indaanqoo haaroo tokko mana itti ishee faan bituu galee akka isheen hobobsituuf moo maal jira waan fukkisa tokko bida akka hin dandeebiif Walitti heerumsiisuudha ammoo. wal fuusisu amma waan sitti mu fedhe Maalimmoo. hordoo fi duukaa dhaqiiti jalaa buutii ba'e gaafa inni dhaqee qaluu fi mana keessa dhaqee jalaa buutii ba'e. Mucicha beekan garraamiidha nama soraatala yoo si qabeellee hin qabuuti dhaqiiti suuta dhiiti. Innaan argitti gaafatamummaa isaan fudhata. Naa fudhadha itti gaafatama isaan fudhate beennaki. Beennaki Ala waan rakkoon qabu sadaqee nan fuudha. Namichichi na argina beektaa garuu namichicha sirriitti beektaa. sirriitaan beekaati beenna qabu. Ani abbeera sodaadha. Eessatti si argare? Asumaan taa'ee si eeggate beennaki. Qananiisaa bisa bakka kutaa sadaffaatti jira barraa barachaa turre. Si qaba seeqa itti rifachaa oole si qaba seeqa itti rifachaa oole. Maal? Naasi erge. Situ naa fi gaarii Rakkina wajjumaan kan ladee wajjin kun wajjumaan kan Inni taalte qoree qaamaali. al tokko nama dheeraa laan sin jedhe. Maanni wanti nama jedha tursiisii wajjin fakkaate waan baachaa jiranii. Naasi Amma erge. een fuudhee een fiigee eenyutu makaabee. Amma fuuldura beekteera. Maaloo wajjumaan kan ladee. Ayyaana waggachuudhaaf rabbi akkasuma nama darbata. Miila ishee jalqaba miila ishee raakunda akka hin fiidee kan baale. Kottu deemna. Gaanfa qaba.